ما ينبغي كسدي قد دوان خان عنين بخبر دينك يا ولا عليه تمتي ولكن رغمتي أزري إسلام ما تندرجة تشوف ها واني قرتي خيسان نما يا متمال فيديو أنا لو رابني تي في Janajjanu واني يا ممال fuula kee laalanii ati afaan Oromoon beektu fuula kee kana laalanii addasi tolfatuuf sitti dawwalan malee addatti wanni siyaasan hin jiru. Akka dhufee ansii dubbadhu kanatti namni rabbiif ta'e dhufee dubbata. Obboleettiti yaan bar ummata kana gatii beeka. Mee kitaabaan dhufanii naan haasan namni qare. Follow godhi namni kuma dhibbi saddeet jirtan akkaawuntiin kun haaraadha. Kan warning naa kenne follow na godha. Hundi keessan follow na godha. Muna deebisatis. Kanaafi waan hin taane oofuun faayidaan qabu. Kijibaa naqan malee dhufanii Qur'aanaaf hadiisaa yoo haasan malee ani si himaa ila na dhageeffadhu obboleettitiya. Olomaa'ii Arabaa warra fatwaa godhu hukmii godhu afaan Arabaa qaceelloo beektaa dhageeffadhu. Aalimman gurguddoo dhageeffadhu keessa seeniiti. Maaluma cinqaa kanas yoo fe'ate Oromoo dhalaata 400 bakka tokko qabanii dhiira obboleeyyan isaanii riimoof imo irratti godhanii uummata saamuu irratti xiyyeeffataniitiin jedhan osoo warri madhabaa akkana jedha waan isinii ga'u fudhaa jennaan islaamummaa kiisha ofiitu uummata namaa kennuuf deemu ati dhattee mataan faanaa si dhukkubaa maa osoo afaan Arabaa beektu rabbiin si qabee maal taate fatwaa ulamaa'ii gurguddaa dhageeffadhu warra Arabaa si uummata kana nuti ustaaziin bullaa sammuu ulamaa'iitiin bullaa bar afaan Arabaati bar aalima Arabaattuu beekumsa keessa aalima biyya keenyaa caala jala sarreessi hima sababiin isaa maaliifi مباركي في خاسين جانتي جو قرتي منا جارتي جني ديمتي سي أبارا سينجاني أصحابي قديدة ولما يخمتون أمارة بأي حق خمين سي أبارا تكين حق خميني أنا أبارا نايمي مي ونتين أبارا سون نقرصاني تين دي ديمو ندوبتاني تين دي ديمو مو إسان قرأ Morita kene. Mana kayak itu dura hafta, mana berani fulat. Lesh khair insyaallah. Abosi kan namun abang nak cek dikit nanti cek ini bo. Asin jangan jauh. Ma siaraf si abarti kan anje timarif na abarti. Nagenye kalas. Nagenye yote bakal nagenye di. Amma follow na go tu jolle namni kuma di bisa kala jirtanu. Follow na kala me begat tu. Barak sama cengkit ya brofte. Sebenarnya jira kama yone ni intadale male. Ini 300 ni qabda 300 ni qabda. Ay. Mana nahal? Taraga ganji. Guys, follow godani mu beda. Kanaafi ati baay'ee waan amrii jabeessitullee hin qabu ila obboleettiti yoo inni jala sarreessi himu. Si afaan Arabaa qaceellotti ulamaa'ii biyya Arabaa dhaga'u dhiisi dhalaan konfidensii ofii qabdu uummanni rabbi amanee jedhee dhugaadhaan namni rabbi amanee waa takka hubatee ni beeka. Keenna rakkoon nama keennaa maali beektaa rakkoon sheeka darasaa nama keennaa an amma yeroo hedduu waan kitaabaan dubbadhu irratti nama as bahee haraama jedhee jala sararuun argitu. Dhagaadhaan gad dhaabbatanii hojii haasa'uu hin danda'u manni. Maaliif sababiin isaa uf keessaa rakkoo qaban dhugaa ibsuu hin danda'an. Rakkoon isaanii saafuu jedhan. Ulamaa'iin gurguddaa wanni kitaaba kana kaa'eef haa himaniif malee haasafuu Oromoo cabsite ati jettee uf jala dhoositee irra teettuufi miti. Kanaafi ani wanni jala sararee si himu laal akka obboleettii xiyyaatitti siifi jinnii muslimaa kaati jettu san cinaallee ni dhaabbadhaan. Dhufee namni naa mormu maaliif bira dhaabbattaa jedhee ragaa qur'aanaatti hadiisaatiin naa dubbatu. Dhugaa walii himna la'a. Laakiin amaamaa marateetiin nama wali qabatee dhalaa 1,200 irra taa'eef naa hiikkaan qabu. Warroonni agartee dubbiin kiyya ajaa'ibse fudhaatii kara qaceelaatiin aalimman biyya Arabaa bakka Arabaa jirtanitti olomaa'ii gurguddaa gaafadha. Uummanni keenya kuni karaa haa jedhanii ifan godhan karaa han jibbansa haramaaf karaa han garagara mubaaha garagara wanni guutuun garagara ifan godhan afaan Arabaatiin sholokaa seenanii uummata keenya irratti girdoo godhanii sillee keessaan nutti dawwalii sitti himnaa onni jedhaniif si janajjanuuf sarara diimaa si afoo kaalala. Yoo janajjanaaf dhatte haasa hin addatti asit dhufee haa dubbatu sheekni jaba jedhameedha. Rakkoon qabnu kanarra. Fooloo gootanii godhuu battanii dantaa teessanan fooloo nama isin kadhatuu miti dhugaa rabbi irra dhaabbadhee dubbachuudha malee. Isinii galee kafeetan fooloo godhaa kafeetan hortee fooloo fudhaa kanarraan dalannu rabbii fuula isaa afoo nu dhaabee qabrii guyyaa qiyaamaa adda keenna gadi nu galchee guyyaa booda fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir. Gariin gara jannataa gariin bar azaabaa jedhee rabbii guyyaa san kan harkaa qabu qofaaf dubbanna malee
ani dhugaa jirtu irratti malee duula namaa harkadhaanii ustaazii sheekii kiyya maali jedhanii ijoollee surree hudduu hidhattee qur'aana maanaa isaan beekne dhalaa 500 jaawoli qabaniitiin makiinaan bitan osoo warri matabaa dhoggee jiru. Khayri takka isin haajat takka isin irra illee hin qabnullee rabbii tokko dachiifsami uume qofa kattee hirkannu abshirii obboleettiitii qaalii waa takkaa miti. Inumaayyuu wal dhabbi keessa heeruma jinni ati heerumte saniyyuu gara ni kenni kallattiidhaan gadi hin dhaabanne. Muhammad Idriis maal jedha laala? Shaafi'iyyiin maal jedha? Namni Shaafi'iyyaa foo dhaabatu hin jira? Hambaliin maal jedha? Qawli irraa jinni irra caalaan ikhtilaafa san keessaa harramsutu caalaadha jenneetiin harka irra qabu jirra malee osoo feene qawli sadiin san keessaa ta fedheen quba isinitti naquu danda'a. Rabbii kiyya kakadhe. Waan fedheen quba funyaanni isin naquu danda'a osoo fedhe. Garuu rabbiin kiyya boru fuula rabbii afoo hedaa jechaa fi obboleettiitii qashtii nama ol guurii ragaan kan wajjin haasa'ee jedhu lolaan malee keessummeessi ashandaa godhatteetiin baay'ee onnoon jedhi maaliif akkasiin arsine irra guddaan barbaannu miira keessatti galuun ati obboleettiitiin nama tokko. Wanni barbaadu maali? Ummata sheekota irraa booda wanni baneef ittiin jira maali? Chaansii baneef ittiin jira. Chaansiin baneef kana dhufanii fayyadamanii ilmi isaanii na agarsiisan. Yoo karaadhaa dhugumatti na deebisuu danda'an na deebisan. Hin deebisne taanaan amma wanni kun barnoota akka ummataa ta'uuf. Barnoota dhugaa akka ummataa ta'u yoo ta'u ta'e deebisaa haa argatan. Ammoo isaan ummanni amma fokus ka godhe xiyyeeffannaan isaanii aanaa qofa irratti micoontu hin jinne even amma afaan amaariffaatiin waraabamee toroggomamee seexaana heerumtee jaan amma jinnii miti jinnii islaamonni sodaatan. Ka sodaatan eenyu wannidha maali maqaan isaa naa'ima jara amaaraa kan amaarota irratti maal jaan ammaan tan dhugumatti inni isin seexaana heerumtee jaani yuutuubii gubbaa deemuu ni jira. Maaliif seexaana heerum wanni kana amma bar islaamummaa falmuu qaban an rakkoon qabu isiniin jeen tati yaa rakkoon qabdan. Ana yoo deebisuu danda'an na deebisan deebisuu baannaan dalagaan kiyyaa rabbiin kiyyanaaf kan rakkoon qabu innis waan fedhe na godhee fi anillee waan fedheteef. Sanumaafuu an amma gizee namni takka dhufee sooshaal miidiyaa kana rakkina isaa dubbatu. Mabtee maali maqaan isaa furmaata argachuuf malee akka isin sheekummaa mataan isaa viidiyoon irratti dalagatee fooloon aan baay'ifatu mitan kan hin dhufu. Yoo ka danda'u ta'e na gorsanii karaa rabbiitiin as na deebisanii anaa miti tanuma feete homaan taane waan barbaachisan godhu yoo kan taane ta'e immoo dhaabuudha bakka namarra haasawwan hin feesisu. Sanumaafuu iyya na dhageetta angulyaa dhaga'i xiqqootu meen irraa dhaga'i guyyaa beekaatiin haraama sheeka jedhanii yoo akkasiin lafa dhiitan sani xiqqoo miira keessa nu harkaa galtaaf jedhee malee halaala osoo jedhellee madhaba ba'adu shaafi'iyyiinaaf madhaba hanbalii irratti hin ta'aa jinni islaamaatii heerumuun jedhanii oofan warri madhaba saniinillee quba funyaan isaan kaaya garuu immoo rabbiin guddaan na gubbaa jira maal godha amma meetama olomaa'iin jedhe ta'ammallee qoolii sadii ol dhabbii sadiin san keessaa takkuma irraa haraama jettu sawwayyaa jedhee mataa jalaa dabse guyyaa wanni isaan jedhan maaliif jaartii jinnii jetta maalii jetta an silaabee taa'u haasaa kaasuu ede illee akka girgira walitti nan eejennu garuu ati ol bayaa dubbadha. Abaarree jaansan haa dhufanii sheerra godha. Sheeyinii gartee isii abaarree jaansan haa dhufanii waan haqa isaan itti narraa qaban dhugaa wanni isaan itti naa abaaran san hin barbaada maal naan ja'aniitiin didee maal na gorsaniitiin didee akkaan abaarame ummataafoo yoo dhugaa san barnoota san qabaatan ummata kanaaf deebisaa maan kanneen as bahanii maa keessatti imoo keessan maa nama gaafatan maali jinjanaan isaan oofan maali gaafiin isaan keessan nama sirreessan haa bahanii as maana abaaranaan afaan keessanii dhagee nama 2000 wayi duratti amma abaaramtee jirtaa achi hafi naan jaanii je maal naan jaanii na yaamaniitiin didee na gorsaniitiin didee annaa himaame. Gurra keessanii dhageessan wanni itti na abaaran maal? Hanga maanta natti. Urga guyyaa si bareeti si'i amrii culumaa'iiti. Gaafa san eenyu faadha? Bashiirni beeytaa miti? Bashaarni beeytaa mi gaafa san? Maal isa maqaan isaa? Sheekootii gaafa san achi turan viidiyoo tiiktook jala seenaa dafaa ijoolleen jirtan jala seenaa laala. Ummata sanarra sheer godha warra na abaaran san fida. Angaafii kanaan gaafachuu san fedha haala san laqa. Gaafa kana ana deebsan wannummaan intala muslimaa takka. Zubeyri darasicha gaafa duraa na wanno ana hojii haasa'ee jedhe sanii Zubeyri basharri adiida nama mormitaati kanaan jedhe sanii. Kolkoleen sun maal beekaa? Sun bar gandummaa dubbii oofu jira bar. Gandummatti.
Dala dhagay afaan keetiin deema qabe dhageeffadhu suni bar anin beeka beerra walitti qabee daawaa akka waan godhuu dhabee beerran irraa birrii gugguurataan sirri beeka icciitii isaa gadi hin baasuuf malee bareechisee beeka birrii fuffunoonnata atin beektu ana beeka waa'ee isaa dhiisi suni darasaadha ni beeka Zubeyriin yoma sanuu ittiin teessa warrummaan gastira walitti qabamee abaarramtee jirtan anjaan san hayaa manee abaarsaskan mana khayra keessa wa'adaan isiisee nama kumaaf 500 keessatti yoo isaan na gorsanii handidee jiraade aamin jeetin raaqee baladee maasheerti godhaa fida dhiira haatisaa isa dhaltee anaa si abaaree joosol ol baasa haatisaa isa dhaltee dhugaadhaan dhiira areeda qabu fida sheer godhaa fida sheer godhaati deemaa fida ummata sheer godhaatii fida nama abaaruuni maaliif akka barbaachise nama ati isaan hin arrabsine dhimma keetii si abaaranii haqa sirraa hin qabanii bar wanni si abaaranii waan takka sirraa fuudhuu danda'an hin jiru maaliif because isaan hin arrabsine dhimma keetii kuni dhimma keetii himte waan daliilaa takka as baasaniituma yoo naanni gartee namaaf as baasanii waa hunda yoo as kannan waan liidha atillee noggosan ni fudhataan ammoo garuu osoo waan takkaas as hin baasin wannummaan ammas haqasi qabanis hin jiru isaanis hin arrabsine so wannummaan si abaaruu danda'anii waan takka sirraa fuudhuu danda'an takka hin jiru bar kanaaf waan hin jeenati no akkasii miti sol maali ni beektaa ani na yaamne ifi isaaniitu guruupii ummatanii gantummaa ummanii dhaqanii maarree ta abaaranii je mubeen as gubbaa dhufee dubbate isaatu isaan baaxil godhe sanumaaf amma maal godhan ummatuma sanirra sheer godhanii fidanii rakkina isaatiin san dhaga'uun fedhaan amma yoo akkana ta'e isaantu rakkoo qaba malee anaa miti jechuu bar anaa miti ta rakkoo qabdu maaliifi anna gorsanii hin dinne mana kiyya dhufanii an sheekhaa baluutiin jaama yaa obboleetiiti kitaabni akka ganama kanaas dubbadhan ganama kanaas waan takkaratti hin takaraakkarina qiimii hin dubbatina sheer godhaa gaa'isas warra zeezan qiimis hin dubbatina waan walgootan hin dubbatina tikikkilitti namni ulamaa jedha jaamu takkin sheekha an kaja'u nama lama ol seensise haqa jiru saniin na amansiise oromoo duratti dubbate hamtuu narra ga'us toltuu narra ga'us karaa haqaatiin maaliifi namni takka gartee bulti jechuun itti seenuun nama dhibdu keessaa ba'uun nama dhibu keessaafu wan jinni wajjin keessaafu makhluuqa keenya warran taane wajjin hangana isaanuu ni beekan miti yoo teenya abshir sibira jira jaanii furmaata naa godhu dhiisanii isaa maal jaan xiqqishoo yoo jaan maarree taate intaloo maarree taate isaan numa amma afaan amaaraatiin eegalan ta'uu hin qabu haqa yoo dubbatan bahanii as gubbatti ammaan tanoon wanni godheetiin jira chaansii baneetiin jira dhufanii dubbatanii na amansiisu hojjette tahaatii isaa dhaltee dhuftee na amansiisu. Muuziqaa baasan waan irratti muuziqaa rabasa maaliif wanni dalagatan taaptaabii gama annarraa dhiisa warra taaptaabii bara kun gama keessaan malee gama keessaatiin kootu maaliif dhufa namni gama keessaatiin jinjiraadha kun jinjira akka bashiir akka filamaa miti ni sodaatan amma wanni kuni gaafiin xiyya qofaa miti arrakkoon qabu nama biyyaalaa jira tokko ilmi nama gartee diina islaamaadha alarraa ummati sheekota adda addaarraa gaafadhee fatwaa argachuu danda'u tokko garuu ummanni keenya beekumsa kanaa fi darajaa kana hin geenye sanumaafuu kaygees ni jira kan geenyes ni jira sanumaafuu ummataaf konfidensii guutuudhaan ummataaf deebisuun dirqama hungaa fi ummataati maa ummatatti sammuu taphatan maa filima irratti dalagan maa viidiyoo irratti waraaba intalti sun eessa jirti jaanii dhufanii ilmii dhugaasa yoo qabaatan kitaabaa fi hadiisa baranii akkana jaa hukumiin ta'e akkana jaanii maan baafneedhaan amma dura dhugaa chaansii ani kanneen gama keessaatinis gama gubbaatinis amma garuu dhufanii dubbachuu ni danda'an deemaati anamma wanni guddaa kan hin barbaadu numaa kafurmaa tanaa godhu sonte sheekuma na abaare san tahaatisaa isa dhalte sanis sheer godhaati fidaanii deemaan arrabsu let's go sheer irra godha haa dhufu ana haa jau haa dhufe sani ana haa jau sheekh bashiirilleen akkasuma je bashaarilleen wanni haa ja'anii haqiiqaa dhufanii kitaabaa fi wanni haa ja'anii akkas wanni haqaatan raga haqa ummataa fi ila bar himne jarana yoo wanna nu himneen ala kitaaba biraa qabaatanii gaafa duraallee hukmii irraa dubbanne ragaa waan biraa kanaan malee jiru yoo qabaatan jabaan isaanii dhufee asitti yoo dubbate karri isaa bana wanni ragaan jecha afurii wal dhabanii jecha sadii keessa wal dhabanii sadiin keessa irra silaa haraama
ilmoo irraa dhaluu hin dandeettuu fi nikeenni sun baaxilaa haraamaa waan jedhamu irratti irraa jawaabaniiran. Kanaan ala yoo kitaabni biraa isin bira jiraate ol bayaatii himaa waliin nyaatinaa ol geettanii intala takkatti maal gochaa itti taphattan maal gochaa waa'ee isii fooloodhaan guddifatuuf jecha afaan bantan biratti amaamaa bira kaa'attii gaatanii fotoo isii itti daldalatan. Maali uummanni akkana? Ufii sheeka ufii fotoo isii fuudhee bira kaa'ee fuula isii irratti daawaa godha. Kun amma sheekaa kun mee rabbii keeteen. Bakka ammallee fotoon isii jiru dhaqanii ol bayanii achitti akka nama hukumii godhu. Ufii yoo namatti dhufanii namaanii haasawuun beekan. Mee dhugama kitaaba beektanii ol bayaa akka ilmoo namaatitti ragaan haasaa wannuma an dubbadhe kanaan alaayyuu mee wannuma isin fiddanuun ilaalla. Gaafa duraa mucoo tana natu ol ga'e intervii godhee kallattii wajjin haasofne wanni kun girgirrii baranaa sani.